Odaa jafoon irraa baasaa amma inni jaarsa fudhatee dhufutti. Isa si fudhatee dhufee? Amma harkan kennee qorataa koo duraan dursaa dhiifaman siin jedhaa na kabajjee as dhufuu keetti guddaa naa galatoomi. Akka obboleessaan gafaa tokkotti kaleessaa wajjinumaan lolli nurratti baname. Garuu haa ta'u malee egaa yaadotii jaraa hubadhee deemsa jaraa namoota hedduu fidee nama riyachiifnaanan isa hubadhee akkuma kaleessa siyaasofsiisaa ture. Ijoolleen keenya taaphaaf godhaa sheerii godhaa meemeesiin as teessanii jaannan ilaalinaati akka uummanni mana kanatti si boombii wayiin darbatamne. Sababa kanarraa kan ka'e yaadotii isaa ilaalcha isaa maaliif akka inni qoqqobbii nurra kaa'e maaliif akka qoqqobbiin tokkummaarra qorataarra guumaarra maaliif akka kaa'ame hunda yaadicha naa kaasee na hubachiise. Isin ollaadha nama obboleessa amma sagootitti darbaa isin ollaadha bar an obboleessa siiti bar soddaan silaa anumatiyyuu bakka ni kaabu'ee qabeltuu sana qeebalee harka fuuzii harka lamaan jaraayyuu wal keessa kaa'ee ni kaabuudha ture intalli harkatti guddattee geena siin ga'ee hin beekta kana dura maashaallah nu kabajaniiru immoo uffata jijjiiratanii dhufanii namni guddii dhufnaan. Waloonni jabaate tishartii kanaan lolatti seenuu wayyaadheeti. Ani koo egaa guma. Amma wannan si waame. Wannan si waame tuuti gama dubbiittiin ceeni egaa akkati obboleettii kee kana waan gaafachuu qabdu gaafattee isaaf dhugoomsitu anamma fakkeenyaaf egaa akaakayyuu lakkoowwannee walitti galla malee abbaa tokkorraan dhalanne anaaf biqiltuuni situu itti dhiyaata sirriitti waan kana immoo akkati ifa gootee fi dhugoomsitee fi maammeedha qophiidha. Dhugaa dubbachuu fi ansiluma intala egaa obboleettiidha obboleettiin hin jibbamtu innis obboleessa ta'uu baatus nama biyyaatii nama ollaatii. Egaa namuma tokko waan isin filatte numan godhaa garuu filannoo sana keessa gaa wanta ta'e wayitu jira ammas wanta ta'e mirgi si eeguun dirqamaan ammas akkasiin dimokiraasii gahaa argattu hin barbaada malee akkasiin dimokiraasii gahaa argatte waan hojjechuu eegalte kana fa'aa akkasiin galmaan geessu waan eegalte sana lakkiin ta'u yoo ta'e ammas rakkoo biraati. Inni dimokiraasii yoo kennee fi intala obboleessa fuudhamu kan obboleettiidha innee mormaa turre gaafa namni walitti nu shakkanu lakkiin obboleettiidha malee waan akkasii miti ennee intala waggaa 5 fayyaa harka irratti baafnee guddifne gaafa sana gara kanaan sololoo maan gadi baate akka koo kanatti waan jiru walumaa gala egaa nurkatti guddatte. Gabbaraa jedhaan jiru bar intala gabbaraan jenne bar. Okay, gabbara malee ni fuudha waan jedhutti fakkaatenne isaatti rakkoon qabu anamma akka jaarsaati ani asitti wannati raawwachuu qabdu qorataani tokkoffaa akkati farramtuudha kan inni si waame anillee obboleessa malee qorataani waan shakkiniin jedheen tarii ollaa isaattan galaa manatu walitti dhiyaataa yookaan waa dippiloomaasii guddaa wayii uumanii jiru laata ittiin shakkiniin jedheen maammeedhaan obboleessi immoo obboleettii waa miidhaa wanni inni sirraan ga'u jiru jennaan ishee gakkana ta'e jedhee fuulduruma keetti farramee naafa kennu waan inni na gaafate nan guutaa haa qulqullaa'u naafa dhugoomsuu jedhe kanaafan si waameetillee yaada gaarii kaaftee akka obboleettii kee taatee ifa godhaa jirta. Kana irratti mee maammeen gaaffii gaafadha hedduudhaan qorataa ko. Maammee egaa asirratti tarii akkan jedhee maammee
Fakkeenyaaf asirratti qorataanis kunooti wanta ati qorataa irraa barbaaddu akka obboleessa keetii tokkootti amma qorataan siif obboleessa soddaadhas egaa intala obboleettii sisii obboleettii ofii dabarsee sii kennaa jira waan ta'eef itti guddisee itti taabee waggaa dheeraa itti laffa'ee bareechee shoogee sii fide waan ta'eef yaadotiin ati isa gaafachuu barbaaddu akka soddaa keetiitti maa inni sana booda gara firmaatti ceena. Galatoomii duraan dursee gumaas ba'i si waan ta'eef kan nu gidduu jiru. Duraan dursee atumtii akkanatti isa duratti baatee obboleettii isaa qorataan sii kennaara jechuun kun anaaf waan guddaadha. Maaliif jennaan hawaasni obboleettii isaa ta'uu naa baruun kunumti waan guddaadha. Anis kanan barbaadu guddaan akka biqiltuun obboleettii qorataa qofa taatee waan biraa akka walitti hin qabne duraan dhugaadha. Anis ta'ee eenyuun ni beekaa isatu akkaataa itti fayyadama wallaalee kunuunsa wallaalee jaalala kennuu wallaallaan na bira dhuftee jaalala naa dhiyeessite anis jaalala sii sana lafatti hin ganne hin gatusi. Kanaafuu nuti dhiirri immoo amala tokko qabna dhaabadhu qorataa dhaabadhu gumaa nuti dhiirri akkuma reefu siin jedhee amala tokko qabna waan nuti ganne yeroo namni biraa kaasu baay'ee jibbina nutti dhagahama. Qoy lakki qoyet hin sodaatiin qorataan obboleessaati waa tokko hin sodaatinatti hin sodaatin naagaleera isa mana barreessitee kaate miti hin sodaatin qorataan obboleessa keeti bakka asitti waa tokko hin sodaatin. Akkasitti guma kanuma ati hawaasatti naa himuun kee obboleettii ta'uusaa baruun kee ammas qorataan irra deebi'ee akka biqiltuun obboleettii koo qofa arraraa jammaree immoo kan maammeetti quba qabaadha akka inni naa jedhu hawaasa dura kanumaafan si waame. Qorataa koo achirratti yaada maammee irraa waananii akka qabdeetti kaasan. Jedhame qoyidha. Anillee sittan nufa qorataa koo sittan nufa. Yaadatti amma maammeen kaase wayinna quuqe jecha sana keessa. Siiga taasan. Isatu gatee waan jedhu gaa inni obboleessa jedhaa jiraatu kana dura waa wayii shakkite moo silanis obbolummaadhaan an beekaa. Tarii obboleessa jedhaa gurbaan kun waa harkaan qaqqabe moo maal shakkite laa obbolummaa isaa kana shakkite moo wanna ifaanaan taane keessaa yaadan makaafte sanarratti yaadan makaafte sanarratti ifanaa godhe amma inni qorataan obboleettii kootii daa'imummaadhaan siidhaan mukuma somaa waraanaa fakkaatu gaafa si waa'ee ati akkana fuulleetti ilaaltee naanii ija si waraanu kana hin baafne isii akkasiin guddisee fidee asiin ga'e je akkamitti na shakkitee waa shakkii wayitu jiramoo waan jedhu. Asirratti qorataa wanta nu hubachiisuu fedhu eega dubbiin akka tokko ta'e iyyuu obboleessa ta'e malee qorataan duraan obboleessaa miti kana anis beekaa hawaasnis beekaa anis beekaa eega dubbiin amma raajiin dhabamee nuti mu'abbaa keessa seenneeyyi malee eega nuti mu'abbaa keessa galleeyyi malee sanaan dura hawaasnis anis akkan itti beeku akka isaan jaalallee turanitti waan ta'eef kana nu burjaajessuun hin barbaachisu. Obboleettiin guddise wanta jedhamu hin jiru duraan jaalallee turtan yeroo naaf isii wal eegallutti immoo akka gortu dhabnaan obboleettii godhatte anis kanan beeku hawaasnis kan beeku sila obboleettii kee taate maaliif hawaasni koomentii jalatti biqiltuun sirkaa baatetti jedhee maaliif hawaasni aazaarsi kan koomentiidha. Amma gaarii na dhaggeeffadhu. Tokkoffaa isa qorataan gatee naanna bira dhufte isa jette kun jecha soddaarraa eegamus miti jecha safuu cabselleeti ammallee taanaan gumagaa jaarsa dhagaa jira dubbiin cece'amaa jirti walumaa galanaaf biqiltuuni suusuullee dabalanna suusuun quba qabdi duruma kaaftee obboleettii akka taate akka nu obboleessaaf obboleettii taane quba qabdi
isii caalatti immoo biqiltuun ragaanuuf ba'uu dandeessi nama akkamii akka taane utuma ammeedhumaan immoo walitti hin dhufin yeroo doktora sana viidiyoon baay'een deddeemaa ture akkan anaaf isiin obbolaa taane tuusiin maammee walitti hin dhufin dubbataa turre garuu namni nu namanne maalii fi jaalala obboleessaaf obboleettii al tokko tokko hiriyaa godhata obboleettii godhata haadha godhata waan hunda godhata obboleettii ofii dubbatu wajjin deemu wajjin kanaaf namni gara biraatti shakkuu danda'a. Isa kana biqiltuu dhumarraa utuu gaafattanii asitti naa liqimfamu guma asitti naa liqimsamaan jiruun hawaa naa liqimsamaan jiru annaa liqimsamaan karaa haasoftu ati seddeesiin galle akka qabxiitti lafa kaattee naa dhiyeessita yaadicha tariyyoo wal saamne mataa wal dhukkubsina waan ta'eef. Biqiltuun qorataadhaan jaalala wal gaafannee qorataan lafatti nagatee naanin maammee bira dhaqe yoo jette anatu jaarsa biratti jaarsa keessatti itti gaafatama fudhatee waan barbaachisaa ta'u isin kiisaa jechuudha. Kanaaf biqiltuurraa deebii isa angatuuf dhiisuu an jaalala isa kaan jaallachuu si gaafadha. Gara maamme kee dhumeera bara calm down biqiltuutti nu darba. Guma alto gofa guma miti dhugaa dhokataa raafani guma alto dhugaan dhokataa sun maal seete duraan dursee koomentii qorataa kamuu dhaqi dubbisii ummanni guutuun koomentiin 1,200 ta'u biqiltuun si harkaa baatee jedhanii arrabsaati kan jiran hawaasni kan ammoo obbolummaa isaaniitu hawaasa kan akkanatti gurbaa kanatti kaasee tokko natibiin kun naafa qabamu. Inni lammaffaan ammoo yedduu warra keessanaa walitti aaranu warra keessanaa nati haasoftu biiftu maaliif isaan akkama isaanutti wallaalaa turan waan isin obboleeyyan taatanii fi kunis naafa qabamu. Ammuma osoo obboleessaaf obboleessiin immoo walaloo jaalala akkasii walii dhiyeessa haadha ijoollee kootii waliin jedhaa laayivii irratti. Haqni kun dhokachuun qabu dhuguma guma yoo an manguddoo dheedheessi waan madheeraa waan kana na addanaa baase hawaasa irratti dhugaadha an intala kana wantan itti dhihaadheef gurbaan kun itti quufnaani malee sanaan booda jaalallee irraa walirraa nu qabe malee oguduraan akka isaan jaalallee ta'an anis nin beeka atumti inni jaarsa taate gumaan ni beekta. Maaliif jennaan laayivii irra ta'anii laayivii namni 1,200 namni 3,000 daawwatu irratti haadha ijoollee kootii haadha ilmaan kiyyaa jechaanii ture qorataan kunoo olan baasa yoo barbaadan lakkii haasaadhuma irratti quraana walii qara'aa turtan lakkii dhugaan kun naafa baramu ilaal dhiheenya kan isin obbolummaa jammartan yoo xiqqaate ji'a tokko eega doktor biiftuu sanaan wal eegaltan booda obbolummaan dhufe malee san dura muhabbaa ajaa'ibaa keessa jirtan animmoo dhugattii kana darbuun barbaadu guma atis keessa naa ilaali waan kana. Sirriittan ilaala. Amma sigaa hordoftoonni maatiin bootaa 4 teessanii kallattiidhaan yoo walitti dabalantanii jettan namoota 2,000 ol taatanu kan nu daawwataa jirtan egaa akkuma beekamu obboleeyyanii gara tokkoonis soddaadha gara tokkoonis wantoota hedduu wantoota walxaxaa ta'e hiikuuf deemna. Asirratti egaa mana gamasiis gamanaas fooloo godhaa wal jajjabeessaatuma jennaa gara fuulduraatti tarkaanfannaa. Gamanumaanii an qorataa wannan gaafachuu barbaade utuun gama biqiltuutti hin dhufini biqiltuu naa obsi. Qorataa egaa tokkoffaa haadha manaa kootii haadha ilmaan kootii jettee faarsaa turte ji'a tokko dura. Ji'a tokko iyyuu hin guunnee waan jedhaa jirudha. Tokko qabxiin ni kaasee. Inni lammaffataan immoo egaa akkaataan itti isin walitti dhuftanii bifa obbolummaatu hin taane bifa jaalalaatiin. Wanni kuni namoonni komentii barreessanus sirkaa baatee qorata biqiltuun sirkaa baatee waan jedhanutti caalaan maal shakkaniiti. Inni sadaffaanii akkam doktor biiftuunii fi biqiltuun akkama isaanutti
wal gaarreeffataa turani. Obbolummaa keetii fi ati qabduu fi haadha manaa keetu akkama isaanutti deebi'ee wal ilaale moo shakkii yedduu kana jiru maa inni isa kana naa qulqullaa'ii jedhee gamanumaan utuu qorataan hin dubbatin biqiltuu irraa yaada gabaabsee fuuchuu barbaada. Biqiltuu kana keessatti jechuudha. Gaaffii gumaan si gaafatu mana keessatti. Amma muytii qabadhu isinitti deebi'eera. Malaan ani callisee isin dhaggeeffachuun koo wal jala dubbachuu hin jaalladhuuf malee dubbii wallaalee miti. Waan deebisuu qabu waan naaf ta'uu fi waan na baasu an sirriittiin of beekaan kana namni nan gorsu ani daa'ima miti nama guddaa. Akkasittan si beeka. Itti fufeemma. Ani jireenya kootiif waan naaf ta'u eenyu maal akka naaf ta'ee fi eenyu obboleessa akka naaf ta'ee fi eenyu jaalallee akka naaf ta'e akkamitti akka walitti dhufne isin hunda faanayyuu utoo dhagaa jirtuun dhugsi qulqulluu isaan isinitti hima. Qorataanis maameenis na beeku gumaan atillee na beekta aniif toominaan hin deema waan hunda keessattuu. Irra dibaalleen hin fedhu as na qabaalleen hin barbaadu jechuudha. Galatoomii. Amma isin hundi illee takkatti fiduun koo yoo tokko tokkoon duubaan dubbanne dubbiin kun dheerataa deema amma sajandaa hawaasa kanaaf taana giddu keessanittis diinummaan yookiin wal dhabdeen baay'ataa deemaan kanan fedhu yoo si wal taatan na gammachiisa isin guumaaniif qorataan anaaf obbolaa maameen akkuma isin beektan jechuudha. Kanaafi dubbii gabaabsinee akkasiin tokko taatan akkasiin wal jaallattan utumallee wal dhabdeen gidduu keessan jiraate anaaf jettanii akka walitti dhuftan hin fedhan. Yeroo si wal dhabdan isin gidduutti dhugaan miidhama. Jechuun amma dhiifama guuma gaaffii sirriitti gaafadhu jechuun amma inni qorataan jaallatee kee gatee naan gara koo dhufteesiisana akkamitti walitti dhuftanii. Anis isa gaafachuufani. Biqiltuu egaa akkuma maameen kaasee ka'ee kana dura walitti dhufeenyaati qorataa wajjiniin qabdu bifa jaalalaatiin immoo bifa obbolummaatiin walitti dhiyaattan immoo shakkii maamlee akka inni maammeedhaa ifa ba'u akka maamleen tarii sammuu nagaa waan kana fudhatuu fi ifa godhiitii fi hin sodaatinii maal wanti isaa ijoollee na shakkisiisaa. Asii warri koomentii waan akolfisiisanii wallaahi. Imboyinaa sun hundinuu rakkuma nagadhaa. Ayyee gaggabaabsiitu. Hawaasni kun hundinuu waan kana irra deddeebiidhaan illee dubbataa turre. Ani waa'ee uummannis dhugaa qaba yoon jedhu aniif qorataan yeroo walaloo waliin hojjetan yeroo dheeraadhaaf waan har'a yookiin kaleessa eegalee miti. Duraan eegallee kaanee haalli jireenya waan nuti hin tolleef addaan dhaabnee turre. Walaloon keenya kun yeroo baay'ee waa'ee jaalalaa irratti xiyyeeffata. So yookiin yeroo sana badiin jiru walaloo jaalalaa waliin walaleessoo osoo hin taane walaloo san keessatti maqaa walii galchuun keenya yookiin hawaasa kana akka inni gara biraatti nu hubatu yookiin nu fudhatu godhee jira. Maameeleen waan kana hubachiisne yookiin waan kana akka dogongoraatti ilaalee fudhate ta'uu mala. Malee aniif qorataan dhugaa dubbachuuf jalqaba ergi wal barree kaanee haga irra takkas hin jaaladha waliin jenneen beeku. Jaalalli nu gidduu jiru obbolummaa hiriyummaa isa qulqulluudha jechuudha. Danda'u amma miidiyaa kanarratti waa'ee jaalalaa san hawaasa kanaaf walii walaleessinee dubbannu keessaan wanti nuti hagas mara waa'ee jaalalaa dubbannu hin jiru jechuudha. Kan nuti waliin hojjetaa jirru kun immoo aartiidha malee anaaf isa gidduu jaalalli jiraateef miti. Obbolummaadhuma sana malee jaalalli waa'ee biraa hin jiru. Bakki sanatti immoo inni maameen akkamitti akka masaanuutti waliin hintinaa jedhaa turan ati siiniif dooktoriin kan jedhe gabaabseen si hima. Dooktoriin xiqqoo siin afaan qabdi. Xiqqoo siyyuu miti baay'eedhuma qabdi. Sorry qorata. Jechuun dhugaa jirtu dubbanna waan taate. Dooktorii dhiiseera waan ta'eef hin sodaatin. Somaalee jammareera waan ta'eef hin sodaatinii dubbadhu waan jiru. No. Guma ammas murtiina diigaara. Obboleettiidhaan addana baasuu murtiina diigaara jechuun seerri eegamuu qaba. Maammee hamma haqa eegaa dubbannaa hin dubbatin maammeeti. Hin dubbatin kun waan biraa keessa nu galcha waan ta'eef
Ayyee dubbadhu ati egaa gama biqiltuutti yoo nufu tarii waa'ee bultii isaarraa kaafteeti akkaataa hinaaffaa Dooktor sana irraa waa kaaftee jirta meesa sanatti xumuran. Isiin walaloo nuti jalqaba hojjennee gadhiisne keessatti maqaatu jira. Gaafa jalqabaa geemiidha kan taphanne walitti dhufnee aniif qorataan isaa booddee qixaaxii geemii sanaa walaloo akka waliif walaleessinu yoo inni namoo'e ani maqaa isaatiin akka walaloo walaleessuuf yoo inni namoo'elleen yoo ani isa moo'elleen inni maqaa kootiin akka walaloo walaleessu adabbii ture jechuudha. Walaloon sana kan itti nu fudhadhaa. Inni lammaffaa immoo Dooktoriin yookiin biiftuun jechuudha. Walaloo sana dhageessee akkuma maammeen amma xiqqoosii walaloon sun isa aarsee jara kana qorataa fi biqiltuu gidduu hariiroo biraatu jira. Hariiroo biraatu ture malee obbolummaa miti akkuma inni jedhe Dooktor Biiftuunis akkasumatti fudhattee qorataa fi biqiltuu gidduu obbolummaa osoo hin taane hariiroo biraatu jira. Walaloonis waliin walaleessitan kun anaaf naaf hin taane jettee miira hinaaffaa keessa galtee walaloo nuti waliin walaleessinee sagalee wal jalaa qabne walaleessinee postotni sana akka kaastu jette. Ani gizee sana maaltu na qabate illikiitu na qabate. Maaliifi waan itti dadhabee anama fakkeenya mana madaamii keessan hojjedha. Gara caaluu biiziidhaan akka malee biiziidha. Taayimiin an qabu taayimii gabaabaa halkan kana jechuudha. So isaan akkasitti itti dadhabee hirriba kiyyaalleen itti dhabee sa'aatii boqonnaa kootiillee itti dhabee hojjedhee waliin hojjennee postotni kana gaafasiin dhuftee daqiiqaa takka keessa kaasinaan jettu anilleen illikee na qabate. Amma situu karaa seera qabeessaan biqiltuu wanni akkasii hariiroon ati jaalallee kiyya waliin deemsisaa jirtu kun naaf hin taane akka isa waliin hin dhaabduun fedha osoo naan jetti. Yookiin ammoo waan kana osoo keessaan itti mari'anii osoo jettee dubbiin sun bakka kana qabu ture. Jarri lammaanuu illikii na qabsiisanii anilleen illikii qabee walaloo sana nan du'a malee hin kaasu. Bakka cita mormaa taatee hin kaasu yoo jedhe hin kaasu. Waan dubbadhee inshallah samiif dachii walitti caccaba malee hin dhiisu. Okay, galatoome. Akkasitti illikii keessa wal galchinee anis xiiqii ittiin qabadhee isinis xiiqii ittiin na qabattee wal karakkaraa turre. Sana bira darbee immoo yeroo miira sii kana ilaalaa dhufu yeroo sin hinaaftu yeroo sin aartu isi aarsuun natti tolu eegalee jechuudha. Sorry. Okay, rakkoon qabu. Akkanatti dubbiitti jajjabeessee Guma amma akkam seete wanti kun naan liqinfamne amma sati gabbaatee kaate kunoo koomentiidhaan naa barreessaaru yeroon akkana jedhu dhungatee ka'e ishii kunis obbolummaadhaan na kunis koomentiidhaan naa barreessaaru kunoo wallahi amma yeroon akkana jedhee ka'u dhungatee ka'e. Waan fedhe dubbata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Komentiin laalina.